Haati manaan waajjira mootummaatti hojii qabdi turte. Sana dura waajjira sana fira qabdeef hin qabdu ishiifa miti. Sababni isaa akkamitti akka ishiin qacaramte namni ifatti beeku hin jiru. Maarree dubartiin kun ganama baatee waajjira ooltee galgala galti. Abbaan manaa duraan loltuu ture. Lola irratti wanta miidhameef boordii yookaan soorama ba'ee jira. Kanaafuu oolmaan abbaa manaa manuma taate. Haati manaa ganama kaatee osoo wachuu ciree nyaattee gara hojii deemti. Haati manaan sanbataaf dilbata yeroo mana ooltu malee yeroo hundumaa wacaa manaa baati. Waanuma wacuun dhibaayyuu abdaarii qe'ee sanaa ta'e fakkeessiti. Wanta sababa hin taane funaantee muuddi. Silaas maal goota anatu hojjetee si nyaachisa. Sana ta'e kana ta'e jettee sababa funaantee lola kaastee deemti. Akkuma mala ishii guyyaa tokko ganama kutaa ciisaa yoo kaatu ishii duruu lola jaalattu qabduun harmaa badee waca kaafte. Ganamaan wacuun dubartii sanaa kan baratame ta'uyyuu kan gaafichaa garuu ni hammaate. Sagaleen ishii kan durii caalee jira. Uffata saanduqa dhaabbii keessa jiru oliif gadi jeeqxee dhabnaan hojjettuu manaa waamtee itti caraante. Hojjettuunis rifattee uffata kutaa ciisichaa keessa faffaca'ee bisiitaa fi obomboleettiin bira darbe fakkaatu keessa ija facaastee qabduu harmaa dhabamee lola addunyaa sadaffaa kaasuuf ka'e barbaaduu eegalte. Haati manaa sun hojjettuutti jaba baastee wachuu shenniise. Huccuu asiif achi daddarbachaa erga takka barbaaddeen booda dhabamuu qabduu harmaa sanaaf qaama shakkitu qorachuuf yaadde. Kanaafuu guyyaa sana hanna qabduu harmaan kan shakkame hojjettuu mana sanaa turte. Dubartiin qabeenyi ishee badee dhabde kun xiqqoo tasgabbooftee hojjettuu ishiitiif gaaffii poolisii dhiyeessuu eegalte. Intalattiin anaa qabduu harmaa kana maaltu fuudhe? Anoo hin barre dhugaa uffata keessa dhokate ta'e na laata. Barbaadeen dhabe bar galgala yeroo galtanitti barbaadeen isin eegaa kan biraa uffadhaatii hojii deemaa sa'aatiin barfachaa jira jetteen. Haati warraan sun huccuu ishii uffattee qabduu harmaa kan biraa uffattee gara hojii deemuuf ba'uuf kaate. Waa garaa ishee nyaannaan irra deebiin hojjettuu ishii gaafatte. Tarii qabdii harmaa koo si tuffatee jiraa laata jetteen. Lakki yaadde ani qabduu harmaa keessa hin uffanne. Hin sobiin jetteen. Si malee maaltu qabduu harmaa kiyya fuudhee jennaan dhugaa yoo na amanuu baattan obbooyyuu gaafachuu ni dandeessu jetteen. Kana booda maaltu akka uumamuu danda'u tilmaamuu dandeessu. Waan jaallattaniin hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.